Akka waloo mirkaneessuu keessatti manni murtii aadaa adda durummaan hojjechaa jiran. Itti gaafataman waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Adaamaa obbo Caalchisaa Magarsa. Manneen murtii aadaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa yaa'ii isaanii geggeessa. Yaa'ii kana irratti gabaasni raawwii hojii bara 2018 dhiyaachuun hanqinootaa fi ciminoota jiru adda baasuun irratti mariin geggeeffameera. Itti gaafataman waajjira aadaa fi tuurizimii magaalichaa obbo Caalchisaa Magarsaa sirni gadaa sirna guddaa Oromoon qabu keessaa tokko ta'uu ibsan. Oromoon kanaan dura gaafa rakkoon isaa mudatu wal ta'uun sirna isaa arraan ga'ee jiraachuu ibsuun mootummaanis manneen murtii aadaa labsiidhaan deeggaree sadarkaa olaanaatti ceesisee jiraachuu kaasaniiru. Sirni gadaa sirna guddaadha. Oromoon sirna dimookiraasii addunyaadhaa gumaache keessatti sirna gadaadha. Sirni gadaa duudhaa araaraa of keessaa qaba. Duudhaan kun immoo duudhaa guddaadha. Keessumattuu sirnoota darban keessatti yerootti Oromoon gatamee seeranillee laalamuu fi dadhabee yoo du'es yoo ajjeesus yoo miidhamus mirgi isaa yoo sarbamus seeran ala godhanii akkuma cinaatti dhiibametti jiraachaa ture jechuudha. Manni murtii aadaa dhugaa irratti kan hojjetuu fi faayidaa dhuunfaa irratti kan hundoofne ta'uu ibsuun kanaanis aantummaa uummataa qabaniin hawaasa tajaajiluu akka qaban ergaa dabarsanii. Haa ta'uutii sabni kun jalqabarraa duudhaa safuu guddaa qaba waan ta'eef yerootti gatame san keessatti illee gaafa rakkoon itti uumamu gaafa rakkoon isa qunnamu walga'ee sirna qabu kanaan sirna araaraa kanaan wal araarsee tokkummaa isaa jabeeffatee obbolummaa isaa jabeeffatee qabsaa har'a kunoo bariisaa aduun sirriitti iftu kana keessatti sirna isaa karaa guutuu ta'een lafaan gaate keessatti gahee jira jechuudha. Kanaaf sirni araaraa kun har'a miti kaleessa gizee sirni akkasitti nu rakkisee cinaatti nu dhiibe sanillee ittiin wal bulchinee sadarkaa kanaan waggaa 100 keessa dabarree ittiin as geenyedha jechuudha. Yaa'ii kanarratti pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii argamuun ergaa dabarsaniin manni murtii aadaa karaa tooraa fi sirna isaa eegeen hojii gaarii hojjechaa akka jiru eeran. Ammas caalmaatti karaa qulqullina qabuun hojjetamuu akka qabu himan. Akka mana murtii idileetitti dhimma laaltan taanaan ammallee irra deebiidhaan inni sun sirrii miti waan ta'eef laallachuu qabna, wal gorfachuu qabna. Namoonni nu cinaa jiran sababaani namnillee 3, 4, 5 fi 7 akka ta'u kan barbaachiseef sababaani. Adeemsa mataa isaa qaba. Duudhaa mataa isaa adeemsa manni idilee ittiin laallamu qaba waan ta'eef xiinxalamee qoratameetiin wanti kun garanatti kan dhufe. Kanaaf tartiiba saniin deemuu qaba malee tartiiba mana murtii idileetiin yoo deemnu ta'e rakkoodha waan ta'eef dhimmoonni akkasii sunniin kunniin laallamuu qabu. Caalmatti wanti irratti xiyyeeffatamuu qabu araaraan ta'uu qabu. Akka namni hunduu gara mana murtii aadaatti dhimma isaa ilaallatuuf karaa amantaa qabu ragaa sobaa fi loogii irraa bilisa ta'een of eeggannoon hojjechuun murteessaa ta'uu ibsuun kallattii kennaniiru. Mana murtii aadaatti salphamatti yoo xumurameef namoonnis akka garas dhufan godha. Garuu yoo nuti dhimma kana lafarra harkifnu ta'e dhimmi harcaatiiwwan garaagaraa nu bira kan jiran yoo kan ta'u ta'e deemee gara mana murtii idileetti yoo kan dhufu ta'e amantaa nurraa hin qabu. Gamanumaa mana murtii aadaa kana namni shakkitti deema waan ta'eef waan fedhii kana jedhu of eeggannoo guddaa godhuu qabdan waan ta'eef namoonni hedduun hin dhufan waan ta'eef. Hirmaattonni yaa'icha irratti argamanis haqaan hawaasichaaf ni hojjennaa jiran. Aadaa hojjennu safuun hojjenne dhugaan nu bira jirti. Dhugaan Oromoo bira jirti. Oromoon bara hundan boo'u. Amma safuun keenya nu dhufe wayyaa kana uffachuuf beenu dhokannee turre. 2009 an wayyaa irreechaa bee akkaatan uffadhee daa'imati wajjin baadhee gale. Arra garuu iji oduu qabnu iji keenya badaarte ofumaaf balleechaa irra ofumaaf ija keenya waraana irra Oromoon walaa qaban. Darbee akkanatti maanguddoota wal yaadee kanaan wal nu agarsiisuun keessan dhuftanii moo nu laaltanii hanqina qabnus cimina qabnus himuun keessan nuuf waan guddaadha.